ini juga AdSense Nuvera. Thank you very much for posta dan Nuvera. Amma sudah cara posta kan itu juga na itu. Okay, thank you very much. Habibti, Kashti, wallahi itu sejalada itu nagalatoni ya. Marifi, ini kuna kenal waan baay'ee guddoo na gargaarte jechuudha. Waan namni nama gargaaruudhaaf qabu oolatti hedduu na gargaarte hedduu takka na galatoomi jaani hedduu si galateeffadhaa. Thank you. Oke, jirtu kabajamtoota jaalatamtoota keenya akkuma agartan kun poostaa fuunee jirra. Amma poostaa fuunee itti guutuu qofaan nuuf jechuudha. Iddoo magaalaa Dirree Dawaa keessatti kun nu dhufee bifa kanaan akkuma agartan. Kun ammaan tana fuunee mana poostaa kana bira jirra. Mana poostaa Dirree Dawaa keessa jirra akkuma agartan kun mana poostaa keessatti fuunee poostaa kana agarree hedduu gammannee kun ergamee maqaan nama ergamee fi poostaa AdSense Google AdSense jechuudha kan jira. Akkuma iyyaan agartan kana hundi keessanuu bifa kanaan poostaa dhuftanii fudhachuu dandeessanii hunda keessanuu bifa salphaa ta'een AdSense'n isiniif akka piiniin isiniif verify ta'uuf poostaa dhuftanii bifa kanaan fudhachuu dandeessanii jechuudha. Akkuma asirratti agartan kana baay'ee takka nama gammachiisa kabajamtoota jaalatamtoota keenya. AdSense jee maqaa keetiin gaafa bakka adii jirtus ergamu hedduullee nama tursiisu akkanatti bifa kanaan si gammachiisa jechuudha. Gizee si dhufee maashaallah galatooma isiniin jenna obboleeyyan. Poostaa kana agarsiisu barbaadee poostaa Kuno akkuma agartan kabajamtoota jaalatamtoota keenya magaalaa Dirree Dawaa keessatti argamna. Amma iddoon jiru kun iddoo baabura xaabiyaa jedhamtu keessatti argamna. Achi keessa yaanee shaashaa jennee kun viidiyoo kana isinii waraabnee deemnee faranjoota wajjin kunoo kanatti chaanala kiyya subscribe godhaa faranjootaan gisee nuti haasoo afaan Ingiliffaatiin maashaallah amazing silaa sagalee jiraate yeroo san sagalee bifa addaatiin waraaba. Kunoo bilbila isaanii akkanne kunoo maqaa chaanala kiyyaatti barreessinaan jee yeroo inni kanatti bakka bashannanaa deddeemuu jiran isaan subscribe goone chaanala keenyallee bifa kana kuno waliin shaashaa jennee waliin maali kun jeene gaafata AdSense dhaan jaani waaw YouTuber dhaan jaa maashaallah itti garuu wachiisa wallahi waaw maashaallah dha kun amma baabura jechuun baabura xaayibiyaa jirra. Baabura kanarra baanee inni bakka iddoo tanatti yoo xiqqaate guyyaa tokkotti yoo xiqqaate namoota akka rakkoo maatamaan lakkaa'amanii footoo bakka tana kaa'u. Nutis footoo bakka tana kaa'uu qabna jennee as dhufnee footoo kaa'annee viidiyoo isinii waraabne. Sira shaashaa isin goone jennee dhufnee jirra magaalaa Dirree Dawaa kana fakkaatti iddoo baabura kunu. Baaburri kun kan seenaati jechuudha kan baroota durii as ture jechuudha. Baabura durii bakka iddoon tun baabura xaabiyaa duriiti jechuudha bakka tuni. As iddoo bakkuma poostaa beetii irraa fuunu kana fiillafiitiidha. Namni beekni Dirree Dawaa hin jiru jedhee yaada. Dirree Dawaa magaalaa jaalalaa a piece of city ta'een jechuudha. Piece city kanatti yoo dhufnee shaashaa jennee baabura irra baane. Fataa isin goonaa faranjoota kanallee kana wajjin bashannanaa kana footoo wajjin kaane warra Paakistaaniiti by the way. Naannoo Dirree Dawaa magaalaa Dirree Dawaa kana keessa dhufanii waraabanii viidiyoo waraabbatanii isaanillee kan YouTubera kan ammoo bashannanaaf dhufanii jechuudha. Yeroo bashannanaa deeman bifa kanaan akka wajjin deddeemne magaalaa Dirree Dawaa takkitti agarsiisnee jechuudha. Illee yeroo AdSense fuunillee waliin fuunee AdSense illee deemnee mana poostaa waliin deemnee magaalaa daawwachiisnee waliin daawwannee footoo waliin kaanee shaayinee waliin shaashan baay'achaa wallee immoo baabura keenya baabura kanarratti baanee footoo kaanee suura wajjin dagadee barbaachisa wallahi magaalaa Dirree Dawaa tana baay'ee bashannanuudhaaf baay'ee namatti tola. Akkuma agartan kabajamtoota jaalatamtoota keenya egaa magaalaa Dirree Dawaa magaalaa City of Peace ta'anidha. Dhuftanii bashannanuu hin dandeessine. Kun magaalaa Dirree Dawaa biyyitti kanallee iddoo kanallee iddoo duroo jechuudha. Iddoo tuni bakka asirraa deemanii
Kunci kami boleh babura amadura sanjata tore kan nawala motor isaga ijazah tamu. Dibuka asli penemu itu ijazah ini kai itu dibutuhin ke wajar ke misalnya itu tanai kita. Karena jadi kita jauh rumah dibajaran rumah anak-anak antap deh ijazah itu mudah gitu itu. Wah, masya Allah. Anak-anak kami karena Malaysia jadi namni ijazah tu wahid tu kami garis te kondisionis jawaban turun aditi jal kabewan te komuntinu afetti jirasi dan nisa makana itu gratis kasih jiraya tu kati namni ijazah tu sudah jangan kaya medai tu sang kumut. Oke, gala tu. Apa ajaib ajma ya cu. Laal ka ajaib karshi ni pasadi. Allah enggak betul ada gambar cu. Balik ke mendengar berasa tu dulu mari jendu ambil jendu. Ya. Cuma ajaib lah. Aneh cu. Maliga amazing. Namanya gareban akawat ijanu berkana cu namanya. Semua orang ya. Karena tadi jangan ini tu ayah kata kan verification check ni boleh dolar. Ya. Thank you Google AdSense dari itu terutama itu nya wani rafa cukup nih kabajam itu terjalan tentu channel ini baru saya ya undi kisi lu bikum ya maratin nagin di seberang sini jada I love you tu itu senjata malu sunan sini bagaimana lagi Google AdSense ini akan ada full namun di kisi tu by the way namun ni akan ini guna lu kode gudda pro tani ya kani abalu dia maka salen tu itu akan ada tu mani berbaja asman akan galatomi Habibti, Kashti, wallahi itu sejalan dah itu lagi lah tu ni ya, marifi. Ini kuna kenal tu, wan bayi itu negara garti tu, wan namni nama gargaru, rakam di oleh itu negara garti, itu tak kenal lagi tu menjani, itu segala tu terda. Thank you very much, insyaallah atis akan. Ini ke dia nyati sirup abdi buddha kaba, asman jabat dulu sinjada, wan berbat di kami YouTube abdi murat ini jabat dulu jadi, namni jabatnya jadi, oso abdi murat ni jadi. Guyyaa takkan gammada jechuudha. Akkuma guyyaa kanatti baarii sadii obsaanii gadee guyyaa bicarraa jalatti Google AdSense inni dhufe kunoo naaf bilbilamee dhaqee fudhadhee jira jechuudha. Hedduu takka galatoonis hin jaa kabajamtoota hordoftoota kiyya amma asirra deebi'uudhaan warri chaanaala kiyyaa haareedhaan subscribe mallattoo gurraattii isin tuqaadha addeessaa isin jenna. Kana duratti kana boodatti gana viidiyoo bareedaa quality qabu wantoota barnoota qabu wantoota isin bashannansiisu wantoota isin barsiisu kan isin bohaarsu adda addaa isin qabannee dhufna. Jabaadhaa subscribe godhaa like godhaa viidiyoo tanya share godhaa isin gadhiisni jajjabeessaa isin jenna nu cinaa dhaabbadhaa kanaan booda viidiyoo ajaa'ibaa isin hojjenna maaliif AdSense nu dhufe kanan duratti hanga AdSense nu dhufutti teenyee jiraan taateef har'a AdSense nu dhufe baay'ee gammanne kanaa achitti baankii itti butannee akkaataa buuka
baankii itti guutannuu sii dandeenye iskiriin riikardii isin marra kana booda bakka hojii hojjechuudha jechuudha. Kana booda wanni seerata kan jirtu wanni ati hojjettu viiyuudhaan ijaabamee jiyaan baankii sii galaa jechuudha. Anachitti wanni takka si barbaachisu hin jiru. Galatoomaa warri yuutuubii irratti yuutuubiin maali faayidaa isaa bu'aa isaa maal faayidaa qaba nagee irratti laffatan jettan advaanteejii ni qabu. Bu'aan isaa akkanatti international ID'dhaan dhufee mana keessatti maqaa keetiin dhufee addunyaa kanarratti bakka chaanala tokko paartinar piroograamiidhaan akkanatti siif beekamuun kun waan guddaadha jechuudha. Kanaan booda akka namaa marqootti jalaa haaffatee qarshii irraa oomishatu jechuudha yuutuubiinis. Kanaan booda nuuf my channel my home my farm akkasii jechuudha. Akka walitti ilaalla. Galatoomaa thank you very much bye isin jenna.